nuti tokko ustaazotaaf hin raabu'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhumarratti garuu yoonii fi karaa biraa waan taate ani qophiidha. Amma Abu Talhaa jira, Isaa Mustafaa jira, Ibsaa jira, Biliyoonii jira, Ibnul Islaam Habibii Khiyyaa jira, Talhaa Jamaal fa'aa hundaa jira. Dubbachuun barbaadu asumatti irraa dhaabbadha. Baarakallahu fiikum. Assalaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyya ni jira. Waalaikum salaam warahmatullah. Injira Talhaa. Waan amma haasawaa jirtan dhageeffadhee jira. Dhimma kana ani dubbachumaan sodaadhe malee madurallee yaadatumaan ture. Dhimmi jiru wanni jiru namni ijoollee teenyata musliimaatiif hin dura dhaamsa dhaama. Namni ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkini jee musliima jechuun namni musliimaa tokko arraba isaatii fi harka isaarraa nagaya ta'ee je qabadda jecha ergamaa Rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Nama musliimaati jechuun namni musliimaa tokko arraba isaatii fi harka isaarraa nagaya ta'ee. Nama musliimaa tokko waa jechuun hin danda'amu. Arrabsuullee hin dandeessan. Jecha ergamaa Rabbiiti. Inni biraa nama tokko amansiisuu fi kafarsiisuu keessatti illee gahee takka hin qabdan. Gahee takka hin qabu. Ustaazaami sheekaami abbaan fadheewu barsiisu. Qalbii isaa jijjiiru Rabbii tokkicha. Kun achi dhaabbata. Dhimma amoo irratti immoo kan inni awwalee fi mana waajifaa seenee haasa'uu fi kanaadha. Kun dhimma muhimmiidha. Yoo barsiisuu amma barbaade yoo natti mu barbaade yoo sitti mu barbaade anis hin jirti. Nutuu gizee isaan hin jirre gizee ustaazonni gurguddaa warri akka Abu Talhaa, Ustaaz Awwal, Ustaaz Abu Muwaaz, Ustaaz Faraan faan hin jirre dubbanna. Kunichitti dhimma amantii Islaamaa barsiisuu irratti jechuudha. Amantiin Islaamaa akkuma jalqaba gaafa shahaadaa nama qabsiifnu dubbannu namni tokko erga amantii Islaamaatti dhufe amantii duraan keessa ture san sirrii ta'uu isii hubatee akka isiin sirrii hin taane baree dhugaa kana Rabbiin isaaf galchee eega laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah jedheen wanni itti aana namni san barachuudha. Maal Islaamummaa barachuudha. Qabadda. Namni san Islaamummaa baratee waan itti dhufe san baratee itti jiraatee san boodoo itti nama yaama. Itti hojjetee itti nama yaama. Nama yaamuuf haddiin jirtu kana. Nama yaamuudhaaf haddiin jalqabaa ka jiru barachuudha. Erga barattee itti hojjechuudha. Erga itti hojjettee itti nama yaamuudha. Waan kana gara itti nama yaamuutti. Ijoolleen teenya akka haashirfaarraa dhagahee akka haashirfaan jechuun jiranitti namni amoo arrabse yoo jiraate ifuma arrabsite. Nama musliimaati. Sinii galee nama musliimaati ifuma arrabsite. Nama musliimaati meeqa kiristaanaatu haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u arrabsuun hin barbaachisu. Siif je'ee hin amanne, siif je'eetis bakka san hin dhayne, siif je'eetis waan godhu jiru kana godhaan jiru. Dhimma mataa isaa if dandee deemaa jira. Wanni sirra jiraa maali? Yoo duraan namni kun akkana jettee itti dhiyaachuu jiraatte dandeessu ni gorsita. Yoo dadhabdee irrumaa if qabda. Dhimmuma isaa lagatta bakka dhimmuma isaa irraatti dhiifta. Maaliif yoo badii hojjete badii isaatiif ati ittiin gaafatamtu. Namayyuu badii ifi hojjete waan ifi hojjete saniif itti gaafatama. Sinii galee bakka duraan itti yaaddee nama saniif keessaa qabdu sanuma dhiifta bakka. Isa kana qabadda. Dhimma amoo irratti immoo erga miidiyaa irratti baaftanii hanqa isaaniin dubbisa jeekee fooloon irraa kaafatee jira waan irraa arraame tureen irraa kaafatee jira maaliif akka kaafate illee hin beeku. Markaza barnootaa qabna. Ijoollee biyya keessatti shahaadaa qabatteef. Markaza barnootaa san ibsaan faan dhufanii harkanii jiran. Abdii Raggaasaa, Ittefaa,
wandee isaan kana hundaa'u bakka takka walitti qabnee isaan qofaa miti nama baay'ee bakka takka walitti qabnee markaza zangeessinee markaza sanitti baratanii kitaabota aqiidaa kitaabilee aqiidaadhaa baratanii eebbifamanii waraqaa isaanii ittiin fudhatanii jiran. Gaafa isaan san barnootaaf abdii raggaasaan faan bilbila isaanii dhiisanii cufatanii guyyaa hanga saniif jechuudha. Barnootaaf markaza sanitti dhufan amoonis yaamamee ture hin dhufne ni didee. Gaafa isaan barachuu jiran saniis inni laayivumarra jira. Isinii galee kanammoo isaatu itti yaaddachuu qaba. Maaliifin islaamummaa dhufe? Maaliifin islaamummaa keessa jiraachaa jira? Islaamummaan maal narraa barbaaddi egaan itti dhufe kan jahu isaatu itti yaaddaata. Isinii galee wanni guddaan haqa baratee haqaan gabbaramaan Allaahi malee hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa isaati, Nabi Yallaa Isaan ergamaa isaati jee amanuudha wanni guddaan. Kasanii alaa barachuun na qabdii. Beekumsa islaamummaa harkachuun na qabdii. Anaatu itti dhimmamachuu qaba kan jee yaaddatu isa. Dirqamaan bakka sanittis nama noofan. Isinii galuuf jiraam ijoollee teenyata musliimaatiin baan. Warra nama amantii islaamaatti dhufe ka bakka hin taane dhaqu hunda arkee arrabsuu fi waajachuu fi kafartee jirta ati akkas taatee jirta jechuun hin baanan. Kan hin baanu jiru jechuudha. Isinii galuuf jiraami. Sammuu ta'isanitti akkasitti himaa. Ka amane isiniif hin amanu, ka deeme isiniif hin deemu, ka bakka san dhaqu isiniif hin dhaqu. Wanni guddaan jiru maali garuu? Wanni guddaan jiru maali? Bakka san dhaquu keessatti, bakka islaamummaa irraan barbaachifne san dhaquu keessatti wanni guddaan jiru maali? Quraana ustaazota, sheekota warra quraana baratanii beekan ka hiikka quraanaatiin deebisaa namaaf kennaniif dhiisuudha. Bakka san dhaquun yoo dirqama nama san irratti dirqama namni sun bakka san dhaqu yoo ta'e namni inni bira dhaqu san nama amantii inni dhiisee keessaa dhufe san keessa jiru yoo ta'e barsiisni inni bakka sanitti barsiisuu qabu amantii dhiisee keessaa dhufe san akka sirrii hin taane maaliif akka dhiisee dhufe qofa barsiisuu. Isinii galaami? Quraana keessa quraana itti ol baasanii quraana keessa waliin seenanii quraana keessa waliin deemuu hin danda'amu. Kana jala murree walitti himna hin danda'amu. Quraanni abbaa qaba. Barattee barsiisuu mirga qabda. Xiqqaas ta'e, guddaas ta'e, beekaas ta'e, waan feete ta'e, gurraacha ta'e, adii ta'e, dubartii ta'e, dhiira ta'e, quraana barsiisuudhaaf barachuun dirqama. Hiikka isaatii hojii. Kanuma gabaabsa akkasumas sammuu ta'isanitti hima. Waan ittiif cinqanii miti isiniin jechuu barbaadeeti. Ijoolleen teenya immoo warri ammoo arrabsitanii jiraatan dhiifama gaafadhaa. Yoo inni dhiifama isiniif godhe. Kanumaan jaa. Namni miidiyaa irratti nama arrabsitan keessaafuu nama miidiyaa irratti arrabsite kana bilooksi godhee namni sayyoo achiin badi bakka itti argitee dhiifama isa gaafattu hin qabdu. Arrabni san sumaa waliin kota. Kanaaf miidiyaa kanarratti koomantiin nama arrabsuu kana gabaabsa. Hanganuma. Tole, asumaanuu Ahmed viidiyoo footoo sana osoo nu cuftee bareedaa natti fakkaata. Haashir. Yes jira Habibi. Mee ragaa sana. Tokko taraan alaatti dubbadhuun barbaada. Ragaa ammaa sanitti. Waan siin jenne san irratti ammoo kiyya carraa fudhadhu. Namoota sis ta'ee haadha abbaa keetis ta'ee arrabsan nu dhiyeessi please ni gaafanna ni dhiifnu waan ta'eef nu dhiyeessi galatooma. Waan asheerii fi xalahaan dubbatan galatooma. Hundi keessan iyyuu.